Dafi kaame bee abbaa dura fixu bee ni laalla kaame. Yes. Mergate. Yes. Kau peti makan rumah. Ma gudda dah. Ma. Wabi. Look. Better tamni look. Sagalee namaan dhagaa jiran itti fakkaatu. Lakki sagalee maaliiti? Lakki antuuta achi keessa wayitti bu'e malee maali sagalee miti dhuge. Maal antuunni dur hin jirre mana koo keessa seenu. Sitti namnee maal bararoo maal qorichatti naqa jedhee qoricha itti nannaqee miti antuuta sargeeni. Bararootu humna hamma kana ga'u sagalee hamma kana ga'u dhageessisaa ree? Lakki antuuta sargeera asasiin. Dhugunis jira jechuudha. Dhugi kaa. Nan dhuga rakkoon qabu. Ati fedhadhu kottu kaa. Nyaata illee otoo hin dhiyeessitee baay'ee natti tola. Nyaata si fidoo? Anu nyaata bareedaa tokko jira dhugaati. Antuuta sargeeraanii achi keessatti. Antuunni amma kana sagalee akka kanaan dhageessisa. Meeshaatti obee meeshaan garagalee maaliif sagalee dhageessisu? Isa dhiisne. Ani garuu gaafan taa'ee yaadu ammatu najuun baateetti mini. Ammatu si dhiistee yookaan mana armeeseetiitti achumaan haftee yookaan immoo waanuma ta'e taate hin godhin malee rabbi. Amma sa'aatii kanatti yaadni akka kanaa akkam ta'ee si dhufuu danda'a? Jechuun yaa'ula asiin na gargaartaa jirtu amma dandeettii keessanii naannamtuu baa jirtu sababa ta'eef yaadeen siifis na yaada sababan ta'eef kanaaf jedheen sammuu kootti kun dhufe. Likki aayidiyaama akkasiitu akkamitti sammuu kee keessa dhufaan siin jedhe waan kan inni si gaafachaa jiru waan biraa sagalee namaan dhaga'aa jira siin jechaan jira. Ati immoo kanaas haa jirtu waan biraa kan. Lakki akkas miti amma osoo hin dhuftu ta'eeti mana kanatti deebitee hin dhuftu ta'eeti akkam gootaadha. Lakki maaliif yaaddeedhaati maaliif yaada akkasii ulfaataa kana fiduun maaliif barbaachisa sa'aatii kanatti jechuudha. Maal inuma yaadi nama miti maal yaada wabii inuma yaadi jechuun yaadichi naa dhufe sa'aatii kanatti akkam ta'a laata wabiin waan jedhu yaadeeni. Akkamuun ta'u wabiin isheenis hin dhufti atis yaada akkasii kana keessaa ba'iiti garuu miirri kee tokko waan gaariin itti mul'ataa hin jiru fuula keerraas yaada keerraas ariifannaa wayiitu mul'ata sodaa wayiitu fuula keerra jira. Lakki miirri koo gaariidha. Waan badee jira waan balleessitee jirta maatiin nagaadha miti garuu harmeen kee maal nagaa jiru. Nagaadhe lakki ana guyyicha mannatti toleeti arriyyuu guyyaa lammaffootiin lammaffoo baay'een jaalladha kanaa deeme. Maalidha moo maaltu argame guyyaa kana maaltu jira? Guyyaa kana dhalatte laata? Guyyaa kana dhalatte harmeen koo guyyaa kana dhalatte. Siidha moo harmeen kee guyyaa kana dhalatte? Lakki harmee anuma anatu dhalate guyyaa kana. Maal jettaree akkam ture olmaan kee? Olmaan gaarii ture wajjuma waliin itti fakkaate waan hunda tasgabbaa'uudhaaf yaali. Miirri kan kee wanti si bira jiru baay'ee miira jeeqamaa jedhan ba'i miiricha kana keessaa muubii kana keessaa ba'iiti amma waan hundaafuu dhaqee nyaata nu fideeti. Nyaata si fiduu? Nyaata? Nan baadhaare. Tolee nyaata bareedaa yoo jedheera si fidaa. Dhugaanii eegi kana dhufa? Nan dhuga rakkoon qabati nyaatichuma fide. Maal taatee mucaan kun? Nan ture biti dhufaan jira. Tolee rakkoon qabu. Sutuma fidii kottu. Kunula. Mati bareedaa isaa jedheen tureen jiru. Ogeettiidha jedhu ati baay'ee madandeesseedha. Nama ta'e irra gaafanneeti. Lakki singushaa. Dhiisee singushaa. Maalimmoo warra baay'ee kunuunsa natti baay'istee humnaa ol baay'anne. Kabajuma sinnaa kennitaniif mana kana keessatti jaalaluma sinnaa qabdanii fedheeni malee. Tolee kan guddaa galatoome. Kaamettiidhaati dhuguma. Dhugaa dubbisuudhaaf
ogummaa addaa qabdi. Maaf ogummaa kanaan qacaramtee immoo hojjettu manni nyaataa keessa waan akkasii kana maaf iyyaaltu? Isin dhiisee moo? Lakkii dhugaa. Isin tajaajila jetta? Isin dhiisee hin deemuun. Murteessite kaa isin gargaara jette? Eeka. Nyaadde. Galatoon waaqayyo si haa gargaaru. Kanatti gaafa nama gurshan immoo baay'ee namatti tola waan ajaa'ibu. Hojii makee godhadhu waan kana baay'ee masadaa bareeda immoo. Akkaataan qabannaa nyaata kee. Akkaataan atitti harkaatti maali kun? Gamara kaametti jechuun kanadha. Kaametti maalidha? Kaametti. Ogeettii. La ogummaa qabdu. Amalaan. Tasgabbooftu. Waama hundi ishee nama namatti toltu akka jechuuti. Atis nyaadhu kaa? Ani nyaadhu lakki. Moosi gurshu laata? Lakki yoo amma nyaadhe. Tokkitti maafaan si ka'a. Lakki nyaadhu. Tokkitti kanuma. Maa guddaadha kun. Maa. Atis isinillee isa fiilmii kanarraa jalqabdani? Maali jecha kana modhiisi jecha waan isin jedhu kana maal kootu isin ta'a mami? Dagadheeni maal tokko harkaa waa kanaafatti illee jaalladhu naan jette? Kabajaa nuti soonuma jaallanna garuu umricha irratti otoo ta'e to'achi geenye gaariin ta'u sittiin fakkaatu? Tali nyaadhu. Maal bishaan hundugdooti kan bishaan kana fayyadamtu laata? Afaan kaadhuudha tokko afaan kaadhuun deema. Kaadhume. Kaachuun gaariidha. Dhugi kaadhu. Nan dhuga rakkoo bakka. Nyaadhu. Na nyaadha. Dhuttee? Dhugeen jiree? Ishee kana keessaa fixiqa. Cheers godha. Bishaan cheers. Waa maatiin finne hin jiru mana kanatti. Dati kaame. Bee abbaa dura fixu bee ni laalla kaame. Shaf. Sitti mi'aayeera jechuudha. Dhiira jechuun kana kafu kanadha. Akkasitti? Nyaata? Nyaata? Maaf hin nyaadhu na nyaadha malee sirriitti hin nyaadha. Maaf hin nyaadhu na nyaadha. Ati nyaattu akka? Ani nyaadhu lakki. Nagaana. Sila nyaadhe. Nyaadhu. Nyaadhu? Nyaadhu. Bishaan tokko na dabalti baay'ee natti tola. Si dabalu? Manni. Ribisi qabee? Baay'ee mana dadhabsiisaa jira waan isaan beeku beektaa? Hojii baay'istee? Ija kootu walitti deemaa iddoo kan immoo kompiitara irraan tattaa'isuma ta'inna laata? Akkas ta'uu danda'a dhugu bishaan. Ijoollee makanaa ittanii waan isin hin taane hin jiru. Raftuu isiniif sirreessu? Hafata isinii sirreessu? Rafta? Rafta hafata isii sirreessu? Mataa kootu irratti ulfaachaa jira mee wanti? Uffata naa fidi mee nan rafa. Rafta?
Rafe. Akka duutti rafe sayyoo. Maayilli qorichichi hin jedhee mala. Rafe sana lee maayyuu san godhuun siin jedhe. Ati uffata keessa jirtee tamni mataa keettis uffattee akka hin beekamneef. Tole dhaabbadhu kan. Nama mooraa keessa hin jiru miti garuu namni na arginatti fakkaate yeroo ol seenu. Kottu dhaabbadhuuti kan afaan kaadhu. Anuu beelee hin jira abbooko isaanii nyaadhu jedhee. Lamatanii nyaattu miti. Nyaadhu hin jedhan tashkorommumaa. Nyaadhu. Anas beelee na ajjeeseera. Obboleessa gosa amansiifachuudha jedhee wanta hin goone jiru. Nan bade sagaleen koo immoo nagaa. Deesi konee nagaa. Nama du'a. Sa'aatii keessa jiraa jedhe. Akkam sirraa bareeda ammoo kofiyyaan kun. Adeemti ansaatii. Eesi. Nagartuu kootichi iyyuu kan saati miti hin bareedu. Ana kennaa Inni naaf namnis turee naaf immoo. Ana kennaa hojii walitti bu'uuni. Akkatti lama si gangalcha. Nambade yoo itti bu'an iyyuu nama nageenya reenfa ta'e maayikoo. Reenfa socho'aa. Amma kottu iddoo. Amma kama goona. Kanan jedhu rabeelaayiif. Akka du'aatti rafe. Kottu al tokko. Kakak. Sagalee keerrate. Bakkombo kun do'aadhaaf nagartuu laal buraafadhee irraa as na kaasne kaasisan. Nagaddisiisuu qabu. Yaadannoo guddaadha. Kana nan kaadha naa kaasirritti. Kuna. Ammaan hin godhatteetu. Qarshii koo qofa sirraa barbaada malee maaltu na gashana. An barbaadde yoo godhu. Oyaa! Waabiyuu! Itti ni hinaabbee. Dhaga'u kana booda dhaga'u. Asitti lafa buusuu ture. Amma maalni kaayyoon keenya maalodha? Dookumentii barbaadu amni? Maalodha ni? Mucaaree buuftaa mucaaree deedhiiste maaltu si maal sii godha? Deem. Sababa isaan dhabee mintala. Iddoo kam kaa? Maal tabbee kaa'anii beekotoo walumaan ilaalla malee kana keessa kaa'ala. Kun waan dookumentii qabu fakkaatu. Inni kun waan dookumentii keessa kaa'an miti. Dhiisi maal sii godhaa? Inni kun amma dookumentiidha. Akkamatti yaadduu siniin jedhee mana warrumti birrii qabdan kun. Barbaadamees maal fakkaata garuu wantichi? Kan maatti godhata isa kaan. Bareeda koo. Atumti ilaali kaan akkamitti ilaalaallee miti iddoo qabattee ta'u. Sifa godhu kaa. Nani kastumar mo ko na-adjust eh. Kana barbaaduudhaaf waan hin ta'in hin jiru bar. Laali mee isa? Laali duru. Maal ta'e? Dookumentii numti kam akkasiin taa'u? Beektu waa'ee dookumentii? Laali mee? Laali mee? Isa ta'ee beektaa amma dookumentichi? Maal callisee gammadaan ta'e? Kanaa dubarra kun maal? Isa miti? Isa miti. Isa miti.
Dhufachuu kaan siin barbaada. Injiru as keessa. Eessa kaa? Maarree kan kaa qo'ee siifan ilaala maaliif eekamtare? Siifan ilaala kaa maal eekame? Ani kanan jedhu garuu kaan nuti dhuftee maalidha? Maaliifan si erge? Qarshii kiyya maaliifan sitti baasa? Siinan jechaa jiraam. Afachuu siin ilaala. Kiyya maaliifan sitti baasan siin jedhe? Kan kanan hojjenne maalidha? Tole tasgabbaa yaannan hojjedhaan. Hojii koo sirriitti qabatamaa sitti. Tasgabbaa inaan hin jedhin hanga yoonaa moo? Ani bara xumurtee ta'eeni. Si qabatamaan hojii koo sirriitti agarsiisa. Dookimentii fidee mana kana kaa'ee jira siin jedhee moo siin hin jedhe? Jetteetta. Fuudhee beere. Amma fuudhee ba'uu danda'a biiroo kaa'u. Ba'uu danda'a maal inni yeroo inni ba'u nagartuu ijjisaa hajji kee ilaalu. Maaliif na utaalee naan? Siifan ilaala tasgabbaa taa'ee gadi. Achi taa'e. Ji'a meeqa kan karoorse beektaa? Dookimentii kana fudhachuudhaaf. Achi taa'e kaa siifan ilaalaan rakkoon jiru. Yookaan immoo fidee dhufnes ta'uu danda'a maal? Fidee dhufee argeen jira hanga asitti wajjin deemaa dhufe miti. Taa'e. Taa'e kenna. Taa'e jedhin. Tasgabbaa egaa otoo tasgabbaa'een akkamittiin barbaadara hojii koo akkamittiin hojjechuu danda'an otoo tasgabbooftu taanaan. Ilaali sitti meera. Hojii kee seeraan hojjedhu. Hojii kee seeraan hojjedhu. Dogongora xiqqoo sirratti agarraan isa qarshii miti lubbuu kee balleessa beeki. Ani ila kenna ani waan an hojjedhu nan hojjedha. Qabatamaa sii fideen dhufa. Na dhageessa miti. Ila amma yeroo inni itti irra ka'us ka'ee jira. Nutti ka'uu danda'a. Kanaaf waanan sitti himu tokkoon hojjedhu. Dogongora tokko sirratti arguun barbaadu. Guyyaa 3 qofan siif kenna. Natti amanisiin jedhee raaman. Na dhageeffattaa? Guyyaa 3 kana keessatti dookimentii kana fiddee harka kootiin kennu taanaan si dhumatti gaafas. Dogongora tokko akka raawwan. Asiif achi oduu biraan barbaadu isa faana yeroo jirtu wanta ati hojjettu hojii mana kana keessatti wanta inni godhuu fi meeshaa iddoo inni kaa'u qofadha kan itti ilaaluu qabdu. Dhageessee? Tole rakkoon qabu. Deemee tuutuun hin kenne deemee nan ilaala. Sitti meera laale. Rakkoon qabu siin jedheera maalii kenna? Uffata koommoo miicciitii naa fide. Osoo hin argin. Dhageessee? Tole. Kana namni qabeenya qabdu namarratti dhudhuufuu barbaaddu hundi ishee. Qarshii keetii jedheen malee ija akkasii keessa maaltu nagashi gaa'ela namaa maaliif hin diigan? Maal kun jedhee akka abbaa manaa namatti godhata? Amma dookimentii mana keessa fidee kaa bakka dhabeeti biiroo isaati akkamitti dookimentii mana keessa fidee kaa? Niyyuun beekuun jedhee namni tokko akkamitti yaada? Sammuu isaatiin yaadu akkamitti dookimentii fidee mana keessa kaa'a jedhee kanaan qabachuuf qaba. Waan akkamitti dookimentii immoo? Inni mochii kaanaan immoo maaltas na raffisee naan jedha. Isatti immoo ganaa kolfuutti qaba. Guyyaa jajjachaatti dookimentii kana argitee fedhuu qabda. Ana mee guyyaa 3 keessatti dookimentii kana akkamitti fida akkanitti mana kana seenee yoo anatu beeka seera meeqa mana kana keessa ari'amee eessa dookimentii kana fidinaan jedhana. Achi karaa maal jedha gaafa yaa rabbi isa yoo lafa rafee namni mana godhu. Haal godha jireenya. Sini so sitti fuudhe. Wabi. Maal taate akkasitti raftaa? Nagaadhamni dhukkubaan jiru miti? Wabi. Akka sa'aatii tokkeera. Sa'aatiin hojii? Maal taate nagaadhamti? Maayinni guyyaadhaan rafan guyyaadhaan maaliif raftee? Maalni dadhabee hojii maal natti fakkaata? Nyaata immoo gaafa nyaadhu maal yoon quufu guyyaadhaan akkanuma beektaa yeroo tokko amala akkanaan qaba beekte.
Anu sambar anu dhukkuban iyyuu see najuu birattuu bilbiluufan ture man. Nanni kun maal? Furtuu biiroon hakiim furtuu biiroon haadhu. Saatis sokkemti. No ariifadhu dafi. Dafi. Isa kana deebisi.